السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل متوتا في أردفتوتا خينيا إيجات إنت خينيا كان كورولوس أورهان بيس أفرفان دفنت جرا بيسسني أفرفان كورولوس أورهان مال فكاته إيجا نموني هدو يو تشخيستي لالتاني جراتن بيس خيستي وانتوتا غراغرا وان فيلمني كتان تكفان تهمرا أتشخيستي لالي إنت ألوني دندينيا خناف إنت خينيا كان أرا خيستي وانتوني نتلالو أورهان بي مساراتكم مرسيتي توري مساراسنا أكمتي رتي دولو akkasuma masaraa sana injifate moo hin injifannee waan jedhamurratti kan waliin dubbannu ta'a. Akkasuma booraan bay masaraa takka banuudhaaf iyyaan akka waraanamee jiru arkineeti jirra. Kana dura viidiyoo kana dura keessatti akka inni basaastuu ta'ee masaraa keessa jiru himneeti turre. Eegaa masaraa san keessatti balbalaan bana ji'ee xiyyaa yeroo inni waraanamu arkineeti jirra. Kanaafuu booraan bay ni du'a moo masaraa inni bane san ni injifatamti waan jedhu irratti ni mari'anna. Orhaan bayoo masaraa injifatuuf deemu sana yookaan masaraa itti marseni itti ceewu ture sana masaraa sana ni injifatamoo moo irraayi deebi'a kanallee kan waliin dubbannu ta'a. Egaa kanuma wal qabatee nama tokko kan Orhaan bay iddoo bishaanii yookaan iddoo baharaa takka irratti achitti ajjeesa tokko ajajaa tokkootitu jira. Ajajaan sun nama akkami Bizaantiidhaaf nama baay'ee barbaachisaati waan jedhamullee kan isiniif kaafnu ta'a. Akkasumas ajajoonni bulchoonni gurguddaan buursaa keessa jiran maaliif akka isaan rifatanii yaaddoo keessa galan kan waliin dubbannu ta'a. Kanuma wal qabatee Alaaddiin Beyoo ni fuudha Goonjaa irratti yoo kan fuudhu ta'e bara kana keessa ni fuudha moo baratti aanu yookaan siizinii itti aanu keessatti fuudha. Egaa wantoota as olitti dhageeffattan kana hunda yookaan kana dura dhageeffattan kana hundaa'uu xiinxala keenya kan guyyaa arraa yookaan kan beeksisaa afraffaa kana keessatti viidiyoo guutuu keessatti kan tokko tokkoon isiniif kaafnu ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya haga dhumatti daawwachuudhaan nu faana ta'a isin jenna. Kan daawwachaa jirtan YouTube chaanalii Ororii Kadibba kee irratti viidiyoo xiinxalaa keenya kan torbeedhaan deemu daawwachaati jirtu. Egaa xiinxalli yookaan beeksifni afraffaan amma gallakkifame kun waan kutaa tokkoffaa keessatti ta'u bal'inaan dubbateeti jira yookaan keessatti mul'ateeti jira. Kana hundaa'uu gaa waan inni ifa godhe kana nutilleen xiinxala keenya keessatti isiniif addaan ni baafna. Kanaaf gaa akkuma kanaan dura isinitti himnee turre mee namoonni VPN buufattanii daawwachaa jirtan koomentii irratti nu barreessaa. Akkuma kanaan dura baratame yoo viidiyoo keenya keessaafuu warroonni Itoophiyaa keessa jirtan VPN nu daawwatan nuuf bu'a qabeessa ta'a nu jajjabeessuu ta'a. Kanaaf akkas godhaa nuuf daawwadhaadha. VPN Play Store irraa buufachuudhaan itti banuudhaan nuuf daawwadhaadha. Akkasuma warroonni chaanala keenyaaf haarawaa taatan chaanala Ororii Kadibba subscribe godhachuudhaan mallattoo notificationaa ol irra kaa'adhaadha. Viidiyoo keenya kana like godhuudhaan jalqabaa isinin jenna. Waan gaafii isinitti ta'e kamiyyuu koomentii irratti nu barreessaadha. Kanaaf xiinxalli keenya kan guyyaa arraa maal fakkaata kan jedhamu waliin kan ilaallu ta'a. Isinilleen koomentii jalatti yoo isinitti tolaa jiraate nu barreessaa isinin jenna. Xiinxala keenyatti seenuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti dachaana.